yakkamee ture. Yakkamaa ta'ee jira amma. Jaartii isaa kan inni ajjeese durumaanuu beekamaadha. Maaliif sa'aatii 10tti halkanirraa sa'aatii 10tti yookaan nama isa ajjeese beekuu qaba yookaan immoo inni mana hin jiru yookaan immoo sababa du'a isii yoo ofiillee ajjeesuu dide yoo illee fooqirraa gad darbuu ofii dide yoo illee shugguxiidhaan ofii dha'uu dide sababa akkasiin akkas of gootu kan godhe isuma jechuudha. Sa'a sanatti namni akka namni bira jiru hin jiru isii malee. Silaa namni biraa immoo kan isii aarsee akkasiin fooqirraa of gad darbitu kan godhu silaa ta'e yookiin isa barsiisa yookiin isa sabartii yookiin isa qaba yookaan ammoo ni beeka jechuudha. Abala buluun akkasitti wal loltee sababaa sana aaruu qabdi ture. Ani mana hin jiru akkasitti fooqirraa of darbite sulaa ta'e ni fakkaata. Garuu inni bira jira akkasi ta'e beekamaadha. Mirkanaa'ee jira. BBC'n dokumantarii godhee mirkaneessee jira. Tokkoffaa irratti wanti isin hubachuu qabdanu tokkoffaa irratti yaada BBC kan akkatti hubattanutti artiist Andu'aalam Gosaa mana murtii dhiyaate. Shakkamaan mana murtiitiif hin dhiyaatu yakkamaa malee. Isinii galaami shakkamaa poolisuma qoratee yoo gocha sana keessaa hin qabaanne bilisa godha jechuudha. Waliigalaanii hanga xumuraatti isinii dubbisa. Na wajjiniin tura yaada keessan koomentii jala kaa'adhaa namoota dhugaan tola mucayyoo kanaatiif rakkatanii jiranitti sheer godha gammachiisaa jechuun barbaada. Poolisiin ajjechaa Qananii Andu'aalam shakkuu hime. Abukaatoon maal jedhe? Dhaddachiyoo maal jedhe? In laalla walumaan laalla balleeffnee websaayitii irratti subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna dhiifama. Artiist Andu'aalam Gosaa du'a Qananii shakkamee mana murtii dhiyaate. Silaa mana murtiitiif hin dhiyaatu jarana beekaa otoo inni waa keessaan qabaanne. Artiist Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atameen guyyaa 2 booda mana murtii dhiyaate. Abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiin Andu'aalam mana murtii federaalaa dhaddacha Aradaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa qibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalam sababaa ammaaf hin beekamneen kufuun booda qorannoof to'annaa jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodeela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananiin Addunyaa umurii 25tti du'uu seenaa dhaloota isii irraa ibsamee jedhe. Awwaalchi isii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaateediraal Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Dhaddacha irratti maaltu jedhame? Dhaddacha haaraa irratti poolisiin Qananii Alii Ibaalaa bultii asitti dongoranii dhiifaman of golcha. Qananii Alii Ibala jechuu barbaadeeti. Dhaddacha har'aa irratti poolisiin Qananii Alii Ebala bultii tokko ji'a tokkoffaa jechuudha. Ebala ji'a tokkoffaa bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenyaa ishee gamoo 5ffaa kufuun dubbate. Isaa waliin waan jiraattuu fi isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra jedhe. Kanaafuu shakkii kanaan kanneen qorannoo akka gaggeessinuuf guyyaa 14 qorannoof nuuf haa kennamuu jedhanii gaafatan jedhe. Abukaatoon isaanii obbo Liiban poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuun qorannoo fi reeffa hospitaalaa erguun akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himan. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufu qorannoo waan goonuuf qorannoof guyyaa 17 gaafachuu dubbatan. Egaa Andu'aalam Gosaa kan ajjeese beekamaadha. Subscribe, share, like gochuudhaan waan gatii isaanii argatan inshallah. Yoo Rabbi jedheen siin jenna galatooma.